Jaraaf akkamitti dubbatan? Ijoollee Amaaraa, ijoollee naannoo adda addaa dhiibanii bayan. Ijoollee faannoo jedhanis hedduu isaanii akkamma finxaaleeyyii jedhanii walitti ooman kana miti. I know these people, ni beekaa bara. Isa kana faadhagaa kan naaf hin taane, isa kana ni hin furadhu. Siyaasa barbaade haa ta'u, jibbiinsa mootummaa irraa qabuuf immoo finxaaleeyyii qulqulleessaa jiraam jawween keenya. Kana akkamittiin furannare, akkamittiin daganna waan Wallagga keessatti morma ijoollee keenyaa irraa kutanii mukarra ka'anii sirbaa biyyatti galan. Akkamittiin daganna mucaa waggaa 14 Salaalee keessa Basumaam jedhanii morma irraa kutanii itti sirban. Akkamittiin daganna uummata keenya Walloo ambulaansii keessaa gadi baasanii morma irraa kutan. Akkamittiin jawwe akkamitti daganna kana. Finxaaleeyyummaan kana caalu eessa jira? Warra halkaniif guyyaa maqaa duritti nuwaaman sanaan nuwaamanii uummata keenya irratti bobba'an kana qulqulleessaa jirtaam jawwe. Kana hin furadhu jedheman. Kana hin furadhu jechuun jibbiinsa Jawaar jechuu miti. Yaadi kana garuu hin bitadhuman. Isin furachuu dandeessu, bitachuu dandeessu. Ani hin bitadhu gaajaan. Maal nuun jedhe? Sirna dimokiraasii kana akka nu ceesisaniif hoggansa haaromsaatti amaanaa kennannee jira. Amaanaa guddoo san ilma keessan Abiy Ahmeditu harkaa qaba. Nuti immoo raddaatii isaa taanee konkolaataa kana saffisiisaa jirraa jechuudha. Ummanni Oromoo bilisa bahee jira, bilisa baaftuun barbaadu. Ummanni Oromoo nagaa argatee jira, nagaa gooleessitu bifa kamiin dhuftu. Maqaa mootummaa naa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokko iyyuu hin barbaadu. Bilisummaa dhiiga keessaniin galatas jaarmaa siyaasaa tokko malee fidattan san akka eeysifattaniin amaanaa isinitti dhaama. Abadan injifannoon qabsoo uummata keenyaatiin aarsaaf wareegama qeerrootiin dhufte waslaattummaa murnoota siyaasaa keenyaatiin nu harkaan baatu. Uummanni Oromoo bilisoomeera. Ani bilisoomnee kajee baatii harka kenna ibsatee haalaan. Jawwe akkas nuun jettee turte. Bilisoomneerra nuun jetteetta. Amaanaa immoo kinoo ilma keessan Dr. Abiyyitti laannee isatu nuu ceesisa nuun jette. Kanan jedhe. Ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyu ani ji'a 9 hin dhaladhe. Ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo. Wareegamte diina nu dhaabatte wareegamsan adda miti ani. I am proud biyya kana jiraachuu biyyatti. Gammachuu gaariin qaba. Qilleensa biyya kiyyaa irratti uummata kiyya jidduutti umrii biyya hanga hafte beekumsa qabu dandeettiin qabu uummata Oromootu Oromiyaa. Uummata biyya kana gargaaruun barbaada. Kana immoo abbaan fedhee jaba baase. Amma addatti rasaasa yoo kan qaban taate ijaan libsadhu. I will be happy. Koflandua. Reeffa kootu ba'aa malee hin ba'u nuun jette maanuu gattee deemteedha. Nutis ilaallee dhufne biyya kana keessa. Kottaa biyya keessanitti galaa hojjedhaa nuun jennaan dhufne. Maaf nu gattee deemteedha. Gaaffii kanan gaafadhe torban darbe. By the way nama tokko uummata kana ifa ta'uu qaba. Abiy Ahmed waan kufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiy kuffifne jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Maabii waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf uummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qaban. Abbaa fedhe haa ta'u Abiyyi kuffifne jechuun biyya kana kuffifne jechuudha. Nuun jettee turte gaaja'u. አብይ ከመጀመሪያውም መስመር ላይ አልነበረም። ገና ስልጣን ሳይዝ ገና ስሙም ሳይታወቅ ለኔ በጣም ግልጽ ነበረ ከሱ ጋር ከነበረኝ ውይይት ዲሞክራሲ ስርዓት የመገንባት ፍላጎት እንደሌለው አምባገነናዊ ስርዓት ከአንድ ፓርቲ ወደ አንድ ግለሰብ ማሻገር ህልም እንዳለው ፕላን የለውም ህልም እንዳለው ለኔ ግልጽ ነበር። ለዛ የተዋወቅኩት ኢኮኖሚያችን ዳሽቋል። አሁን በጣም የሚገርሙ ስራዎች ተሰርተዋል እዚህ ሀገር። አንዳንዴ ፍጥነቱ የሚያስደነግጥህና የሚያስገርምህ አይነት ስራ ሰርቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የፖለቲካል ስፌሩ የፖለቲካል ምህዳሩን የማስፋቱ ስራ ኢኮኖሚውን ራሱ በተወሰነ ደረጃ ከመውደቅ እንዲቆም በማድረጉ ደረጃ በህዝቡ ውስጥ መተማመንና የተስፋ ጭላንጭል እንዲመጣ በማድረጉ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ከምጀላ ሀዴም ነው ከሌሰ ከኑን ጀት ሀረሞ ከነኑን ጀት ሻጅርት ግን አሁን በናቤ በያዙት አመለካከትና ትምክተኛነት ወደ መስመር መመለስ የሚችሉ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያን አይረዷትም።
አሁን ባለው ሁኔታ የአምባገነን ስርዓት ፈርሷል። ወደ ዲሞክራሲ እየተሻገርን ነው። አገሪቷ ጥሩ አመራር አላት አሁን